amma isii dhiiftee obbuu fudhatee deemtu kana namumaatu akka isii summii dhuyitee jaka kaasee nama deeggaranii akka isiin tun summii dhuyitee of miitee sillee miidha. Namaa godhaa jira. Anamumaan tanaa waan hin jiru mucayyoon osoo qulqulleessuu ilmoo fuutes jala ajjeese. Guyyaa sanuu irraan ajjeesaa jirti. سلام يا رمضان المرحب يا رمضان شهر فيه شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان سلام يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرجمتوتا وتفتوتا في كم يرتمن يا راجيتو نجا جراتن وربنا كبرين توبا سومنا تو نجيتو نجيتو إيه كبرجمتوتا في كبرجمتوتا فينا نامين دريت أركمو مقدّا هيسا سجرا وانا دلتا كود دلتا هيسا سجرا يسامو بقجيتي نكوله بعد بتشوفه واحد تذكر ولا جرا جالس جالتي بيوتي بيجاربا تنشيسا وانا مني واحد تقول ميلا جرا ميوسو واسو هنجت تنسين نهدوا يادا مراد الرفوق كمامي سلامتا إساني نسينا جاري وفانا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتان فاميلي جالله بقى جرات جرا الحمد لله قلت ربيتي دجاج كلنا تتكلم وجين تابع تري غافنا مسافر أقول لي أكيد يسدين براديني إسانتي دولة في داجيني تتكلم وجين إسافي توجي لين تقدر جرني تتكلم قلتهم فلنا من ما قلتهم كنا رب الله قلتهم فتجني أكاسيتي أما ولين سانجي شو بربادي ولما لا لما يوصين هيجم تجولا أكم يتان دجاج ديام مسي Ayyemee akkamii jirtan dura bara sumaan bakka jiitii kan dhufe. Bara isiin kam jirti atoo akkam keessa jirta. Anamma wanni keessa jiru. Akkuma dheengadda isin fiddanii biraa kuttanitti wajjin haasan qabnu bakka nan dubbistu anis hin dubbisu waliin dubbifnu jechuudha. Dheengadda gartee asirratti akka caayitii mee hojii akkuma kusan jechuudha fayyaa qabduumi ani manatti si torseenaan jiru gurfa marrii baatee wajjin namchooti yaa wajjin jira malee. Mana itti seenaa hin jiru. Mana itti seenutti hin jiru. Wayii wanna deebite. Beesu inni tunamu. Amma Aishaa jala godheetti baay'ee Aishaa inni to'atu jeeni. Ammas dawaa nuyi mataa siitiin muudhaan firraa baasettee horii fi kuna taate achiis ni miidhamte. Maaliif sababa itti kana taate jaani? Kan jaanamma duuna wayyaa barbaabu mataan tuqamee tichaas kiyyanii dhiyaata namoonni mataan uwwisee maali sammuu shiishii na taatee barra. Eegaa namni wanni fuudhuuf walitti gaafa tasgabbii argachuudhaaf wajjin jiraachuudhaaf jireenya yaada walitti olfatee duuba ijaarsaaf ijaarratudha naafisiin masaanuun taane zaatii damee furmataan shiishii sana jedha akkamitti jiraadhamee fakkeenyaaf akkati jiraadhu qabu bari. Amma kanaaf gurfaa isitti seenu mana riibaa seenee biyya fuutee bakka ilma fudhadhee. Bakka dalagaatiin deebi'aa. Akkamiin godhadhee ilmoo guddistiin rabdee nan dalagaa keessi qaalittiin deebi'aa bakka amashaqaa keessa jira jechuudha. Akkasitti hangam firraa galchuu jechuudha. Yookiin ammoo Adibdi wallah lazim. Aslaan fuudheeti nama ilmoo sanatti fidoo jechuunis sanuma bakka amma nees ammaas fuudhee hojjetuunis garaa bisuunis galti kana akkama godha lama ijoollee akkamitti deemarree. Saniif isin naawoo tasgabbooti hadhannee tasgabbeessinaa innee jala baruu jirra malee waan biraatii miti. Amma nama sila dhiisu namni hinaafi maraata. Isiin mana tasgabbu. Amma namni hinaafi maraata. Dhalaan. Tun hinaafaan jedhamtu baatu baroole. Hinaafaan tanaamti. Ifa balli buuf kuchisuuf deemti bakka. Akka nama jalatti deemu deemutti. Naafaa bari naafaa Ranjutti naafu jirtee jira. Dhalaalaan. isii booda fuudhee bara jaas isii duraan ijoollee isii duraanii malee isii duraanii barre isii naafaan jaamtu bartuun. Amma dhalli ilmoo galfachuun deeqal kanatti fudhatu barre ilmooti yenni Ishii namni nama fakkaatee nama keessa jira. Noonni itti firaa laaltu ishii namummaa nuyi si gorsu jira. Ani nama firaan shakkoo beektaan kan yaade hin ta'a. Namni inni sun jidee Wanni kanaatti ta'uu danda'a. Inni yuunivarsiitii yaada. Ani amma fakkeenyaaf isiinoo guyyaa beeraa jiru galtu shokolaa ol seente malee shokolaa namaa quban qabu beektaan dalagaa galee hojjetee dalagaa malee maaliif isitti nama yaadaa hin beeku waan taateef. Inni nama mushaakilaa bira jira. biyya arabaa tana keessa gaarummaan hin jiru. Gaariin hin jirtu. Namni kun hundi kaatee hojii deemtu si hojii kofla malee kayaa beeku sitti michiira si duuba. Amma ishii tana keessa waliin jirtaami nama kun kana arbaitu kun akkuma suufte nama adda baafatti. Amma ishii dhiiftee hojii fudhattee deemtu kana namumaatu akka ishii summii suudee jakaakaasee namni tokko amma fakkeenyaaf yoo namti nama adda qabuu fadhee ishii san deeggaruu qaba. Deeggaranii akka ishiin tun summii dhuydee of miitee sillee miidha. Tarii harki namaa jira. Waan kana mee qoradhu waan kana. Amma akkasirraan fuula san kana fakkaatu nama godhu jira na fakkaatti. Sila dhala magari garan jabattu yaa. Hayi. Isin yoo si jaalatte nama keessi nama jaalatte akka beerutti. Wallaahi rabbumaan beekaa.
Amma yaada biraa. Waan kana nuu itti shakkeetiin bakka inni itti dhiise suutaa osoo hin ijjeetu. Egaa isiniitu hojii jira. Amma isii kanallee yoo eegan malee rakkoo gidduu osoonii fi naa abboo dadhabee abboo fudhatee na gubbaa dhufee jecha. Osoonii fi inni tan harkaa qabu tuniyoonii fi amma fayyaa dhabdee rakkina kanaan. Hamma isii miidhamtee lubbuu isii hawaataa taate akkan dhiifamne beekamu. Guyyaa dhiyootu naa sana bira jiraatu baaddee banammaa hin muusudha. Rakkoo biraa seenaa namni ittiin qabee amma geessu jiru. Wallaahi dhugaa nama yaajibti. Rabbi haa laafisu dubbiin namni hundi rakkaa jirti. Kanaaf wanni nuti yaadin hin jiru namman kaan darankuun masilaa ani darankuu si fuusisuun fadhaa silaa guna filadha. Dab'ee fajjeefti mas yoonni dhalaan si ilaalee nama si hojii guddisu. Daran naatii daran amma bara wayyaa manatti akkasuma naa baate. Ni maraatti. Dab'ee fajjeefti lubbuu siitii shakkaa nama. Yoonii fi shakkii malee. Dhalaa bira fidee dhalaan haasi gargaartu nama hedduu na bira jira. Haasi gargaartu akka bareedinuu siitaa jennee ni fuuta jedhee kan hin yaadu ta'e kan agarraan darankuu iffannifti jee yaade namni sun ni dhuge. Waan kana shakkii akkam jettanii? Wallahi rakkoon kan sana beeku anamma mun keessa utaalee barjireenyu jechuudha. Bultii sidii miti. Anamma dhalaan hundi akkuma taate bultii dhalaati sin bada. Namni jireenya keessatti waa hedduu qaba. Bu'aa bahii qaba. Jireenyi biyya namaa kun barumsatti biyya baratte san bara. Barumsaan eega biyya namaa keessatti barumsa jettaa. Namni kaampaasa guddaa keessa jira. Namaa hin beekne malee biyya namaa kana keessatti wanni nama quunnamee jira. Waan adda addaa nama ati amma dhiira addunyaa irratti dhiiratti uuma rabbiin aadam uumeeti cinaachisaa irraa hawa uumee hagatee jechuudha. Kanaaf ati obsa qabaatu qaba. Wayifuu dhiirataa ta'e itti hin dubbatiin of eeggannaa godhi halkan oggaa isin jirtullee ijoollummaa uummata ollaatti himi firraa isii harta kaan eegi dubbii tan akkanatti naftu fayyisaa baata. Yoo isin wanna jette siis ni fuusisa. Fuusuunis nama ilmoo isa hojii guddisu jechuudha. Atamma isii yaamaadha nama hin deema jira waan agartee beektaan yoo guutuu waan taateef yaada isii irraa bareemma haasa yaada isii irraa bareechuun fakkeenyaaf. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota akkuma agartan ibsee duraa deebiitti argama. Bu'aa bahii keessa dabreeti rakkina addaa keessa jira. Isinillee du'aa godhaa fi baatee araarama du'aa illee ni keebalatti. Isinillee du'aa jabaadhaa. Baatiin tun baatii amata keessa kan deemtu. Egaa muraan mucaan kun daa'imalleedha. Ni agartanii biyya namaa keessa bu'aa bahii keessa dabra namni. Amma sana keessatti nama rakkateetu namaa beekaa beeku. Amma kun akka isaanii kana ilaalee kophummaa akka hiyyaa kana wayyaadha. Kanaaf kophummaan amma ilmoo dhaluun gaarii. Ilmoo ta'etu ilmoon akkanaatu bakka guddaa nama geessi. Kanaaf obsi fichaaf si gargaaramas waan feetuun Ashirra waan qabu. yoo barbaadu nama miindaa kafallee fi ilmoo tana sii guddisu sirriitti sii fiduu dandeenya. Ani ilmoo dhiyeessaa namatti nama irraa miidhanii ilmoo namatti nama no. Galchaluu rabbaanaan isaa itti. Akka isa tokkoleetti jettu kan ilmooti. Mushta garaa tokko hojii dhalannee jechuudha. Amma isii ani ilmoo akkaataa itti galfadhu qofa maallaqa illee ni qabu gargaarsa maaliin barbaada akka sammuudhaan qofa na gargaara akkamittiin galfadhaa miidha nama dooniidhaan hin galchitee doonii tana itti hin deemu doonii hin fadhu. Naannoo meeqatu jira? Xayyaara kanaan fakkeenyaaf yoo baasabooraan illee galuu hin qabu haa baasaboora. Yookaan ammoo yoonni isa jala akka namichi keessaa beektanii itti leeyitanii. Ati ilmoo ishee galfachuu feeta. Namatti nama nu galfadheetu hin deebi'a. Ishii tana akkam gootanii? Galfadhee deebi'eetiin tanaa dhaltu haasan booda akkasitti hojii jiraachuun guyyaa amma keessi kanaa bateera bushaayee nama akkanan danda'amee ta'a. Anama lamaan machi guuruudha kana dalagaan biyya kamiin daree. Amma san galchee deebi'ee tanaa galfachuudha kaa. Wallahi keenya waa hedduu suuqna. Maal goona dee? Meegaa maalillee? Amma namoota hedduutu keessatti si warri amma kun dhaluu dhuftanii maaliif fakkeenyaaf ni dhalla yeroo dhalan jirraa miree. Tun dhaluun miidhaan qabdu. Ilmoo taaddamu kanaan miidhaa jira malee dhalanii fi ilmoo guddifachuun dadhabu namni. Ilmoo maallaqa ilmoo guddifachuun hojjetus hin qabu alhamdulillah. Garuu immoo dhalaan hojjellate kanaafuu jabaarsa qabaannoo osoo hin ta'in jabaarsa qabdu foon jirna fakkaatti. Akka maali akkam jennare. Namni biyya guddaan haa baaramee deemaa beekaa. Warra dhiisyaa. Dubartiin biyya namaa seente tun harki guddaan. Inni fayyaa kun biyyaa hamboo. Biyya hamboo maraattuudha harki guddaan maraatti.
kaan ilmoo namarra darbee deema kaan ilmoo irra darbee deema waa hedduu jira waan nama suukanneessu jechuudha. Kanaaf irraa obsa rabbii si haa qabnu si gargaarra yoo feetee si fuusifnaan tasgabbaa'eeti moo hundaa Polisi mau tanong kana ko rigid. Oo, nama dalumaan faduu banaa nama dalumaa banaa amma rakkoo keessa jirta rakkoo keessa jirta amma namni daa'ima kan harkaa qaba. Wallaahi nama viidiyoo nama fadhii sirrii waraabee kan irratti anaa heeruma naan jeellee jira. Silaa itti akkas jaa warri as keessaa kun anaa heeruma jee warri silaa biyya alaa nuu raabsee. Kanaaf kunis gargaara jechuudha. Hordoftoonni keenyas gargaaru. Isaan yaada fi koomentiidhaan du'aa godhuudhaaf namoota hedduutu na wajjin qaba. Amma komantii richaarjaa hedduutu ilaalu lakkoofsa keenyaa ilgilmoo naasii guddisaa ilmoo naasii galchaa. Bas bakka jirtanii du'aa godhaatu kan yaadin haadhaa du'aa qofaa wanni sirraa barbaada jechuudha. Karaa rabbi si habanuu ilmoo ni gargaadhaa. Asisuutis naqeen hin gargaadha. Ilmoo ittiin dadhabu bakka dhiiga kiyya waan taateef hin dadhabu. Fadhu boolla goyee itti ba'a. Dadhabu ilmoo dadhabee namaan hin ga'u. Anamummaan tanaa waan hin jiru. Mucayyoon osoo roga jechuun ilmoo fuutas jala hojjeese. Biraan kau ilmu ulat kalau ni berapa bah? Dia samuran jadi jasa cuci. Ira jadi cus dia ada jasa. Ilmu tindis so. Karena kusa di dalam mati subuh ni film saya jepta isi sendiri. Tindis rakor itu jira. Ofegen aku di ya semua tunggu dulu. Kalau tu tak kalau tu hanya anggap video dia kabar ni sini dulu. Dua ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.